Nagarachu ani Yobsan Iboeti Yobsan miidiyaa YouTube channel like share subscribe gochuu hin dagatinaa. Egaa akkuma yeroo darbee boqonnaa tokkoffaa boqonnaa lammaffaa herrega kutaa sadaffaa kan ilaalaa turre har'a immoo boqonnaa sadaffaasaa baay'isuu lakkoofsota hundaa hamma 10,000tti yookiin immoo haga 1,000tti diijiitii tokkoon kan baay'atu kan jedhu kan waliin ilaallu jirra jechuudha. Baay'attoota 100,000 yookiin immoo tokkoon jechuudha. 100 diijiitii tokkoon gaafa baay'atu lakkoofsuma mataa isaa sana akka inni laatu isa sana kan waliin ilaaludha. Yobsan YouTube channel like share subscribe gochuu hin dagatinaa. Egaa Gilgaala yookiin immoo gochaa tokkoffaa kanarratti kan nuti ilaallu gabatee armaan gadii irratti fakkeenya A ilaaluun baa fi caa guuteedha. Isaan keessaa tokko isaanii yookaan immoo kan waliin hojjennudha jechuudha. Kuni fakkeenyi A irratti jiru diijiitii isaaniiti jechuudha. Mana tokko, mana 10, mana 100, mana 1000 diijiitiidhaan lakkoofne ilaaluu kan dandeenyu fi diijiitii tokkorraa kaasnee hunda isaanii baay'isuudha jechuudha. Kanaaf tartiibni abukaadoo taa'ee jiru yookiin burtukaanii kana 1, 2, 3, 4 jechuudha. Bitaarraa gara mirgaatti 4 irraa olee asii gadee 4 jechuudha. 4 gaafa ta'u 4 afuriin baay'ata jechuudha. Kanaaf 4 isa kana yoo diddiirsinu 4 ida'uu 4 ida'uu 4 ida'uu 4 inni irraa walitti 16dha jechuudha. Yeroo baay'isuutti jirmu 4 baay'isuu 4 mataa isaatiin jechuudha. Kanaaf lammaffaa irratti kan jiru kunis egaa timaatimii yookiin immoo aappiliin kun meeqadha jalqabanii lakkaawwannaa dalga isaanii jechuudha. Isa booddee irraa gadii isaanii lakkoofnaa jechuudha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jechuudha. 8 kana jechuun 8 si'a meeqa baay'isuu qabna jechuudha. 8 ida'uu 8 ida'uu 8 ida'uu 8 jechuudha. 8 si'a meeqadha? 8 si'a 4 jechuudha. Walqixa deebiin keenya 32dha jechuudha. Isa kana immoo deebisnee gara foormulaa fakkeenya gubbaatti hojjennee yeroo deebisnuuni kana maal goonaan jechuudha. 32 kana kan taa'e 8 si'a meeqa baay'ateera jechuudha. 8 si'a 4 baay'ateera jechuudha. 8 si'a 4 meeqa 32 mul'ata jechuudha. Kanaaf haala kanaatiin diriirsine ilaaluu dandeenya jechuudha. Inni sadaffaarra jiru yookiin immoo caarra jiru immoo muuziiwwantu kennamee jira. Muuziiwwan kun kennamanii jiranii meeqaan kennamanii jiru? 3 kaa'amanii jiru. Addaan tokkorra 3dha, tokko 3dha jechuudha. Dalgi isaanii kun meeqa taa'ee jira? 9tu taa'ee jira. Gajjallaatti 9tu taa'ee jira jechuudha. Isa kana jechuun immoo 3 ida'uu jennaanii jechuudha. 3 ida'uu 3 ida'uu 3 jechuudha. 3 si'a meeqa daanna? 3 si'a 3 meeqa nu laata? 9 jechuudha. Kana gaafa hiruutti deebisnu yoo mataa isaadhaan baay'isnu 3 baay'isuu meeqaati jechuudha? 3 baay'isuu 3 jechuudha. 3 baay'isuu 3 3 ida'uu 3 6 3 ida'uu 3 meeqa inni irra jalqaba 9 inni irra 9 tokko ishee kana immoo maal goona deebisnee yeroo sadan ishee yeroo tokko isheeti waan ta'eef 3dha jechuudha. 3 yeroo tokko ishee 3dha yeroo isheen teessu immoo kun 9 jechuudha. 9 tokko ishee gaafa kana 3 baay'isuu 3 meeqa taati? 9 nu taati jechuudha. Dalgi ishee 9. Kanaaf irraa gadee ishee wajjin maal goona? 9 baay'isuu 2 jechuudha. Kuni walqixa 9 taateetti kan immoo deebisnee meeqa godhanna jechuudha. 9 baay'isuu 9 yeroo 2 jechuudha. 9 baay'isuu 2 walqixa 18 mul'atte jechuudha. Kanaaf jalqaba irratti 9 kan nuti arganne gaaddanatti haala kanaa wajjin kan inni waliin tokko hin taane haa ta'u garuu kana meeqaan gochuu qabna ture jechuudha. Yeroo 3 yeroo 2 jechuudha. 9tu jiru 9 dalgaadha. 9tu jiru 9 yeroo 2 baay'achuu qabna. Kanaaf gaaddanatti kanaaf maal goonaan jechuudha? 9 yeroo 2 baay'inaa jechuudha. Diddiirsinee 9 fiduu keenyarra 9 ida'uu 9 ida'uu 9 jechuudha. 9 ida'uu 9 walqixa 18 jechuudha. Kana immoo deebisnee yeroo meeqaaf irra jechuudha? Baay'isnee 2 jechuudha. 9 wal fakkaataa waan ta'eef 9 baay'isuu 2 jechuudha. 9 baay'isuu 2 meeqa ta'a? 18 mul'ata jechuudha.
sagal yeroo lama baay'isne haala kanaatiin maal argachuu dandeenya? Lakkoofsa barbaanne sana argachuu dandeenya jechuudha. Haala kanaan diriirsuudhaan jechuudha. Inni kan biraan ida'amtoota armaan gadi baay'isuun ibsiidha. Deebisneetu baay'isna jechuudha. Isa kanammoo yeroo baay'isnu tokko tokko isheetiin fakkeenya tokko tokko duwwaa ilaallaa jechuudha. Shan ida'uu shan yeroo ja'adha jechuudha. Shan yeroo ja'a jechuun soddomadha. Soddoma kana akkaataa kamiin baay'isna jechuudha. Ida'amtootadha garuu baay'isuun ibsina jechuudha. Kanaaf soddoma waan ta'ee jiruu fi shan yeroo meeqa baay'isuu qabna jechuudha. Kana shan yeroo ja'a baay'isuu qabna jechuudha. Shan baay'isuu ja'adha jechuudha. Walqixa soddoma nuu laatte jechuudha. Deebiin keenya haala kanaatiin taasisii jechuudha yookiin soddoma jennee kaa'uu dandeenya jechuudha. Akkasuma kanarra fakkeenya umuraa kana gaafa ilaallu sagal yeroo meeqa baay'atee jira addantii sagal irra deddeebiidhaan barraa'ee ida'ee jira. Isa inni ida'ee jiru kanammoo ni baay'isna jechuudha. Tokko, lama, sadii, afur, shan, ja'a, torba, saddeet, sagal, kudhanii jechuudha. Sagal baay'isuu kudhan. Sagal baay'isuu kudhan walqixataa sagaltamaa jechuudha. Haala kanaatiin maal gochuu dandeenya? Kaa'uu dandeenya jechuudha. Baay'isuu keenya addanatti akkasuma ja'a meeqa jira? Tokko, lama, sadii, afur, shan, ja'a, torba, saddeettu jiru. Ja'a baay'isuu saddeeti jechuudha. Ja'a baay'isuu saddeeti. Yeroo baay'ifannu afurtamii saddeet nu laata jechuudha. Deebiin keenya afurtamii saddeet. Kanaaf haala kanaatiin baay'isnee kaa'uu dandeenya. Asirratti illee akkasuma saddeet yeroo meeqa? Tokko, lama, sadii, afur, shan, ja'adha jechuudha. Ja'an isaanii meeqadha jechuudha? Saddeet yeroo ja'a jechuudha ammas. Saddeet baay'isuu ja'a jechuudha. Saddeet baay'isuu ja'a achitti argannee galagaltoo isaati jechuudha. Ammoo meeqa ta'e inni afurtamii saddeeti jechuudha. Jalqaba ja'a baay'isuu saddeetiin jenne ammoo saddeet baay'isuu ja'aatiin jechuudha. Galagaltoo haa ta'u malee deebiin keenya isuma nuu laata jechuudha. Deebiin keenya haala kanaan baay'isnee argachuu dandeenya jechuudha. Inni kan biraa fakkii armaan gadi baay'isuun abbaa shanii armaan gadii afran irraa waliigalatti saantiimoota meeqa argannaa jedha. Saantiima 20 argannaa jedha. Shan meeqatu jiru? Shan 20tu jiru. Asii shan jechuudha. Kanaaf 20 jechuudha. Kun shan ida'uu shan yeroo afur gaafa 20 jechuudha. Afur baay'isuu 20 mulaati. Deebiin keenya haala kanaatiin kan inni ibsamu yookiin immoo kan inni taa'u jechuudha. Inni kan biraan fakkeenya lammaffaa keessa ida'amni afur ida'uu afurii ida'amtoota walqixa ta'an ja'a qabaa jedha. Kanaafuu ida'amtoonni ja'a kun meeqa? 24dha jechuudha. Adda tokko tokko ishee gaafa ida'amu afur ida'uu afur, saddeet ida'uu afur, 12 ida'uu afur, 16 ida'uu afur, 20 ida'uu afur, 24 jechuudha. Yeroo ja'atti daaneetu 24 kana argachuu ni dandeenya jechuudha. Kun deebiin keenya gaariidha. 24 jechuudha. Kun baay'atee haala kanaatiin tokko tokko ishee baasnee ilaaluu dandeenya jechuudha. Inni kan biraan haala ittiin tokko tokko ishee kana deebisnee immoo maal goonaa? Fakkiin armaan gadii kiniina yookiin immoo dawaa maqaa jiru osoo hin lakkaa'iin sadii baay'isuu afur gaafa 12 jechuudha. Sadii si'a meeqa baasna? Sadii baay'isuu afur walitti 12 ta'a jechuudha. Kunuuti kana lakkoofnee bira ga'uu kan dandeenyudha jechuudha. Namootni kaanillee akkasuma salphaatti hojjechuu danda'u. Namoota hin beekne garuu 1, 2, 3, 4. Afur baay'isuu afurii da'uu afur, saddeet da'uu 12 jennee qochoota kana idaanee bira ga'uu dandeenya jechuudha. Inni kan biraan bakka duwwaa guutiidha. Bakka duwwaa kana keessaas immoo tokko ishee duwwaa hojjennee haa darbinu. Bakka duwwaa gaafa guutu kan jalqaban laatame ja'a kanadha. Ja'a baay'isuu meeqaati? Torbaan laatamee jira jechuudha. Deebiin keenya ja'a baay'isuu torbaa kun jechuun 42 jechuudha. 42 deebii keenya ta'a jechuudha. Kanaaf inni akkasuma immoo isa lammaffaa irratti yoo ilaalle ammas torba baay'isuu 16tiin kan inni hojjetaa jiru. Kan immoo 112 jechuu dandeenya. 112 jennee keenya. Sababni isaa lakkoofsota kan lamaa walitti daaneetu kan nuti maal goonudha? Kan nuti argannudha jechuudha. 112 keenya
torba baay'isuu 16 jechuudha. Akkasuma 8 baay'isuu meeqatu 48 fida? Gubbaatti ilaalanii turre 48 kan fidu meeqa ture jechuudha. Daga 6 gashannaa jechuudha. 6 baay'atee 48 fida jechuudha. Meeqa baay'isuun 8 baay'isuu 6 gaafa jennu 8 yeroo 6 baay'isnu 48 nu laata jechuudha. Gararraatti kan baay'isnee dabarre keessatti jechuudha. Deebiin keenya 8 baay'isuu 6 48 jechuudha. Amma sagdanaatti 24 meeqaan baay'isee jira addaatti 24 kana kan fiduu danda'u meeqadha jechuudha. 6 jechuudha. 6 yeroo baay'isnu 24 kan fidu adda kana galchinaa jechuudha. Deebiin keenya addanatti meeqa taati? 24 sana argachuudhaaf 6 meeqaan baay'isuu qabna jechuudha. 4 baay'ifannaa jechuudha. 4 baay'isuu 6 meeqadha? 24 jechuudha. 4 6 jechuun 6 yeroo 2 12 12 24 taate jechuudha. 4 baay'isuu 6 keenya 24 nu laatti jechuudha. Kanaaf bakka duwwaa kanarratti galagalchinee illee guutuu dandeenya jechuudha. Inni kan biraan 56 ol qixa. 56 kana kan fidamu immoo 6 baay'isuu meeqatu 56 fidaa jedha. 56 fiduudhaaf egaa kana 6 kana kan baay'atudha jechuudha. Kanaaf meeqaan baay'isne jennaan 56 kan nuu fidu fakkeenyaaf 11 fudhanna. 11 baay'isuu 6 66 kanaaf hin ta'u jechuudha. Kanaaf 56 kana nuu kennuudhaaf 8 haa baay'ifannamu immoo 8 baay'isuu 6 keenya jechuudha. 48 fida kanaaf hin ta'u jechuudha. Kanaaf 6 baay'isuu 9 jennaani. Inni immoo meeqa? 54 jechuudha. Ammas hin ta'u jechuudha. Kanaaf 6 kun meeqaan baay'achuu qaba jechuudha. 6 baay'isuu 10 yoo jenne ammas 60. Kanaaf 56 kana kan deebii nu laatu barbaadna jechuudha. 56 kana kan nu laatu meeqa ta'a jechuudha? 9 tuqaa wayii ta'a. Kanaaf deebiin kun haalli inni ittiin kaa'ee jiru keessatti egaa kunooti tokko tokko ishee kana wal bira dabarseera natti fakkaate 56 deebii kaa'uutiin 9 isin fidu waan ta'eef meebii siistama dogoggoraa ta'uu hubanne ammaa fi haa ta'u garuu lammaffaan bunni tokko kiloo qarshii 65 gurgurama. Bunni kiiloogiraamii 9 immoo qarshii meeqaan gurgurama? Tokkoon ishee 65 yoo gurguramte 9 ishee immoo meeqaan gurguramti jedha. Tokkoon ishee meeqaan gurguramti? 65 gurguramti. Tokkoon ishee 65 gaafa gurguramtu 9 baay'isuu 65 jechuudha. Kanaaf 500 fi meeqa nu laata jechuudha. Deebiin keenya 500 fi 586 nu laata jechuudha. 585 nu laata jechuudha. Deebiin keenya kana. Gabateewwan iskuweerii baay'isuu armaan gadii buuteedha. Inni kan biraanii gabateewwan kan biraa yeroo guunnammas akkuma kanaatti ilaalleetu guutaa deemna jechuudha. Tokko tokko ishee kan ittiin baay'isaa jira. Fakkeenyaaf 4 baay'isuu 4 godhee jira. 4 baay'isuu 4 gaafa godhu 16 jechuudha. Eessarratti ishee kanarratti 16 guunnaa jechuudha. Ishee kana keessatti meeqa guunnaa? 16 jechuudha. Deebiin keenya 16. 16 jechuudha. 4 baay'isuu 8 ammas deebistee meeqa taate? 4 baay'isuu 8 32 jechuudha. 4 baay'isuu 9 immoo deebisneetu 4 si'a 9 baay'ifannaa jechuudha. Inni immoo 36 jechuudha ammas. 36 nu laata jechuudha. Akkasuma 8 baay'isuu 4 32 nu laata. 8 baay'isuu 8dha jechuudha. 8 yeroo meeqa? Yeroo 8 baay'isanna 64 nu laata jechuudha. 64. 8 baay'isuu 9 deebisnee immoo inni immoo 72. Ammas addanatti dhufnee 9 baay'isuu 4 36 jechuudha. 9 baay'isuu 4 yeroo baay'ifannu 36 nu laata. 6 keenya barreeffanne. 9 baay'isuu 8 jechuudha immoo deebisnee. Innis achitti argannee ture 72 jechuudha. Inni xumuraa 9 baay'isuu 9. 9 si'a 9 baay'isnu 81 jechuudha deebiin keenya.
saddeet tokko. Haala kanaatiin tokko tokko ishee guutuu dandeenya jechuudha. Tokko tokko ishee ilaallee guutuu dandeenya. Warri kunis fakkeenya isaatti waan ta'eef jechuudha. Inni kan biraanii haalota ittiin guboo kana keessaa waan jiru inni ittiin ibsaa jirudha. Guboo kana keessaa hanqaaquu yookiin immoo killeetu jira. Geessoon tokko hanqaaquu 10 qabata. Guboo akkasii sadii hanqaaquu meeqa qabataa jedhee tokkoon ishee meeqa qabatti 10 qabatti. Sadan ishee meeqa qabatti jechuudha 30 qabatti jechuudha. Hanqaaquu guboo keessa jiru hanqaaquu guboo keessa jiru meeqa 10 tokkoon ishee 10 qabatti taanaan sadan ishee meeqa qabatti 30 qabatti jechuudha. Kanaaf deebiin keenya jalatti 30 taati jechuudha. Deebiin keenya 30. Innis immoo meeqaan kan nuti kan 30 kan argannu 30 kana kan nuti argannu tokkoon ishee hanqaaquun tokko geessoon tokko hanqaaquu 10 qabata erga ta'e guboo akkasii sadii jechuun sadii si'a meeqaan baasina si'a 10 baasina jechuudha. Walqixa 30 mul'atte jechuudha. 30 qabattee jechuudha sadan ishee. Lakkoofsa hundaa baay'attoota dhibbaa ta'an lakkoofsa hundaa dijiitii tokkoon baay'isuudha. Asitti immoo dijiitota ittiin gaafa ittiin baay'isnu egaa meeqaan baay'ifannaa jalqaba irratti lakkoofsa mataasaa ittiin jennee jalqaba. Inni kun bakka duwwaa guutiidha. 4 baay'isuu 200 jechuudha. 4 baay'isuu 200 jechuun 800 jechuudha. Deebiin keenya 800 jechuudha. Sababni isaa immoo isuma mataasaa ittiin deebisneetu ittiin baay'isne waan ta'eef jechuudha. Kanaaf inni kun 800 jechuudha. Sababni isaa immoo jalqaba mataa isaatiin yookiin dijiitii tokko dijiitii kan biraatiin gaafa baay'isnu jechuudha. Inni kan biraan 3 baay'isuu 300 2 baay'isuu 300 600. Akkasuma 7 baay'isuu 100 700. Baay'ee kan salphaa ta'edha kuni. 3 baay'isuu 100 300 jechuudha. Haala kanaatiin tokko tokko ishee ilaala. Kanneen armaan gadiitti bakka lakkoofsotaa didiriirsuun baay'isiidha. Didiriirsuun baay'isuudhaaf immoo 342 kana baay'isnee yookiin didiriirsnee lakkoofsa kamii argachuudha? Lakkoofsa mataasaa kan argachuudhaaf kan nuti didiriirsinu yookiin immoo lakkoofsota tokkoon kan nuti baay'isnudha jechuudha. Kanuma 342 baay'isu tokko yoo jenne 300 sana mul'ata jechuudha. Innis kanaaf gatii bakka lakkoofsotaan didiriirsuudha. Gatii lakkoofsotaa jechuun tokko lamannee kan nuti didiriirsaa deemnee ilaalludha jechuudha. Inni kan biraanii siniin tokko buna miliiliitira 100 qabata. Odaan guyyaatti buna sinii 3 yoo dhuga ta'ee miliiliitira meeqa dhugee ooleera. Tokkoon ishee miliiliitira 100 qabatti. Inni immoo meeqa dhugee oola? Guyyaatti 3. Sinii 3 jechuun siniin tokkoon ishee miliiliitira 100 qabatti. Sadan ishee meeqa qabatte jechuudha? 300 qabatte jechuudha. Ishuma akka jalqaba irratti ilaallee yookiin immoo gara jalaatti ilaallee dabarree jechuudha. Isheen kun meeqa qabatte jechuudha? Tokkoon ishee tokko baay'isuu 100ti. Erga ta'ee tokkoon ishee erga 100 taate 3 baay'isuu 100 walqixa taati 300 jechuudha. Miliiliitira meeqa dhuge jechuudha? Miliiliitira 300 dhugee oola jechuudha. 3 baay'isuu 100 walqixa 300. Kanaafuu buna miliiliitira 300 dhuga jechuudha. Inni eenyu odaanee jechuudha guyyaa kana keessatti yookiin guyyaa jedhame kana keessatti jechuudha. Daldalaan tokko guyyaatti qarshii 200 buufatee oola. Guyyoota 5 keessatti qarshii meeqa buufataa? Guyyaa tokkotti 200 buufataa 200 baay'isuu 5 jechuudha. 200 baay'isuu 5 1000 buufatee oola jechuudha. Kuni haala kanaatiin ida'uu yookiin baay'isuu dandeenya. Firii baay'isuu armaan gadii barbaadidha. Kuni deebii ishee 300 1000 800 900 600 jechuudha. Deebii warreen kanaa isaanii tokko tokko ishee kana baay'isuu yookiin immoo firii isaaniitii gatii isaanii jechuudha. Idaa baay'isnee marganna waan ta'eef warreen kunis warreen salphaa ta'anidha. Kana jechuun 200 kana jechuun immoo 900 saamsaanii malee jechuudha. Dhaabbanni horsiisa loonii aannanii irratti bobba'e tokko guyyaatti aannan liitira 100 raabsa. Dhaabbanni kun guyyaa 10tti aannan liitira meeqa raabsaa jedha? Tokko 100 taanaan 10 jechuudha. 1000 jechuudha. Guyyaa meeqatti torbanitti liitirii 1000 irra raabsee oola jechuudha. Isas immoo guyyaatti 100 baay'isuu guyyaa 10 jechuudha. Walqixa ta'a meeqa lulaatti
1,000 nu laatte jechuudha. Sababni isaa immoo isuma sana deebisneetu kan inni maal godhe kan inni raabsaa ture guyyaatti 100dha. Guyyaa 10 yoo hojjete immoo liitirii meeqa argata jechuudha? Liitirii 1,000 raabsee oola jechuudha. Haala salphaatiin. Inni mata dureen kan biraanii kan nuti ilaallu lakkoofsota hundaa baay'ataan isaanii 1,000 gadi ta'e lakkoofsa dijiitii tokkoon baay'isuudha. Lakkoofsa dijiitii isaanii sanaa yeroo baay'isnu lakkoofsi sun mataa isaatii yoo baay'ate matuma isaa laata malee jijjiiraman laatu jechuudha. Kanaafiyyuu firii baay'isuu armaan gadi barbaadidha. Firii baay'isuu kana jechuun 31 baay'isuu 5 jechuudha. 31 baay'isuu 5 gaafa jennu 5 31 gaafa baay'ifannee firii isaatii jechuudha. Firiin 31 baay'isuu 5 kana deebiin isaa meeqa taati? 55 nuuf taati jechuudha. 55. Akkasuma ishee xumuraa kanarratti 59 jalqabni kan nuti laatamee jiru 59 sana baay'isuu 8 gaafa baay'ifnu 472 keenya nu laata jechuudha. 47 immoo deebisneetu yeroo meeqa baay'isne? Yeroo 3. 47 yeroo 3 yeroo baay'isnu 441 jechuudha. Haala kanaatiin tokko tokko ishee ilaaluu dandeenya. 35 baay'isuu 5dha. Tokko tokko ishee addumatti salphisnee baay'isuudha malee yoo tokko tokko ishee diriirsine ni dandeenya jechuudha. Sababni isaa haalota yeroo keenyaaf fudhataa alatti hanga tokko fi namoonni baay'eenis immoo yaadannoo malee namoonni hedduun waan beekan jechuudha. Kanaaf haala kanaatiin tokko tokko ishee kana maal gochuu dandeenya jechuudha. Walitti baay'isnee firii lakkoofsa gaafatamne sana argachuu ni dandeenya jechuudha. Lakkoofsa sana argachuudhaafis warritti makana lamaa walitti baay'isneetu sana arganna jechuudha. Kanaaf haala kanaatiin baay'isuu dandeenya. Kanneen armaan gadii irraa gadee baay'isuun firii isaa kaa'edha. 63 baay'isuu 2 irraa gadee walirraa gadi hir'isuutidha. Innis immoo gaafa kana baay'isnu tokko tokko ishee kanaatiin fakkeenya barreesseen hojjetaa deemuusti 63dha. 63 irra 2 baay'atti waan taateef addana kana gashanna lamaa keenya. Addana kana maaltu jira? Baay'isuutu mallattoo baay'isuutu jira. Mallattoo baay'isuu keenya addana galchanneerra. Isa booddee maal goona jechuudha? 2 baay'isuu 3 dijiitii mana tokkirraa jalqabneetu ittiin baay'ifanna. Lamaati irra jenneetu 2 gaafa baay'ifannu 2 baay'isuu 3 6dha. 2 baay'isuu 6 12 jechuudha. Dhibbaaf meeqa jechuudha? Deebiin keenya 26 jennee kaa'uu ni dandeenya jechuudha. Akkaataa kanatti yerootiin 26 jennee keenya. 54 lamaaf gaafa yeroo ammas 26 jechuudha. 26. Isheen kunis akkuma istaayilii ammaa kanatti irraa gadee goone maal gochuu dandeenya jechuudha. Gaafa baay'isnu jechuudha. Baay'isnee jennaan 2 baay'ifanna 8 taati jechuudha. 1,008 nu taati. Malee 2 hin jireenyi. 8 jechuudha. Sababni isaa immoo 54 sana maal goone? Baay'isuu yeroo 2 jechuudha. 8 jechuudha. 16 deebisnee immoo meeqaaf irra baay'isna ammasii 16 baay'isuu 6 jechuudha. Isheen immoo 96dha jechuudha. 96. 27 baay'isuu 3. 27 yeroo 3 baay'isna jechuudha. Inni immoo 81 jechuudha. Isheen immoo 81. Haala kanaatiin baay'ifannaa jechuudha. Sababni isaa isheenis immoo 3 baay'isuu 7 21dha. Tokko barreessinee 2 qabna. 3 baay'isuu 2 6 2 qabna. 81 mul'ata jechuudha. Haala kanaatiin deebisnee maal gochuu dandeenya? Deebii keenya argachuu dandeenya jechuudha. Kanaatiif haala kanaatiin maal goone baay'isuu keenya baay'ifannee yookiin immoo argachuu ni dandeenya jechuudha. Haala kanaatiin diriirsinee ilaalle. Inni kan biraa tooftaa gatii bakka lakkoofsotaa diriirsuun baay'isuu kan ittiin ilaalludha. Innis immoo tokko tokko ishee gaafa diriirsinee ittiin ilaallu haala fakkeenya armaan gadiitiin tokko baay'isuu 3 lakkoofsa mataa isaatiin gaafa baay'isnu fakkeenya tokko kana
tokko baay'isuu sadii shallaggiidha furmaata. Gatii bakka lakkoofsaatti fayyadamu 21 yoo ibsinu gatiin bakka tokkee irraa tokkoo fi gatii bakka 10 irraa lama qabannaa mana tokkee mana 10 jechuudha. Kanaafuu tokko baay'isuu sadii fi 20 ida'uu sadiiti jechuudha. 20 wayii ta'e jechuudha. 21 baay'isuu sadii. Tokko baay'isuu sadii sadii nu laata. 20 baay'isuu sadii 60 jechuudha. Gatiin keenya waliigalaa 63 nu laata jechuudha. Waliigalli isaa 63. Sadii baay'isuu lama saanduqoota 10. Sadii baay'isuu lama jechuun 6. 6 baay'isuu 10 yeroo 10 gaafa baay'isnu 60 keenya jechuudha. Sadii immoo tokko baay'isuu sadii immoo isuma lakkoofsa jechuudha nu laatteetti 63 dha jechuudha. Kanaaf saanduqoota 20 tuuta sadii qabannedha. 20 baay'isuu sadii. 20 baay'isuu sadii ammas 60 jechuudha. Haala kanaatiin tokko tokko jechuu dandeenya. Kanneen armaan gadii bakka mana isaaniitiin diriirsuun baay'iseedha. Mana isaaniitiin gaafa diriirsuun warreen kunis akkuma warreen silaati. Mana tokkee mana 10ti. Mana tokkee mana 10dha. Mana tokkee duwwaa qabaachuu isuma deebisnee isuma baay'isuudhaan kan nuti argannudha. Tooftaa irraa gadee baay'isuu hambifannaa malee. Fakkeenya 21 baay'isuu 7dha. Irraa gadee baay'iseedha. Kunoo adda keenya 21 baay'isuu 3. 3 baay'isuu 1 3. 3 baay'isuu 2 6. Kanaaf 3 baay'isuu 20 60. 3 baay'isuu 1 3. 60 ida'uu 3 63 goneetu deebii keenya haala salphaa ta'een argachuu nu dandeessa jechuudha. Mee 21 baay'isuu 3 irraa gadee baay'isuu dandeenyu haa ilaalludha. 2 1 saanduqa keessatti keenyee baay'isuu 3. 3 baay'isuu 1 meeqanneerra sila 3. 3 baay'isuu 2 6 jechuudha. Mana tokkeen mana 10 isheedhaan gaafa baay'isnu 1 baay'isuu 3 wal qixa 3. 3 gatii bakka tokkeetii jechuudha. Mana tokkee keessa kan jiru 3. Gaafa mana lammeetti dabaru mana tokkee mana 10dha. 3 baay'isuu 2 6. 3 miti 2 baay'isuu 3 wal qixa 6. 6 gatii bakkaan 10 tarreessu mana 10 keenyaati jechuudha. Haala kanaatiin tokko tokko ishee ilaaluun kan armaan gadii irraa gadee baay'isuun firii isaa kaayidha. Ammas inni kunis maal godha? Irraa gadee baay'isneetu deebii akkuma irra keessatti arganii sana kan ittiin kennudha jechuudha. 41 baay'isuu 5 kan inni godhee jiru jechuudha. 200 fi meeqa taate jechuudha deebiin keenya addanatti. Deebiin keenya 205 argannaa jechuudha. 11 baay'isuu 4. 11 yeroo 4 baay'isneetu meeqa arganna? 44 nu laata jechuudha. 4. 42 baay'isuu 2 84. 8 23 baay'isuu 2 46. 34 baay'isuu 2 68 nu laata jechuudha. Haala kanaatiin maal gochuu dandeenya? Tokko tokko isaanii ilaaluu dandeenya jechuudha. Haala kanaatiin tooftaan irraan gadee baay'isuu hambifannaa qabaniitii yookiin immoo 13 heeruu 7 irraa gadee gaafa baay'isnu yoo 13 kanaaf irree 7 irree jechuun tokko tokko tuqaa wayii isaan geessee jechuudha. Maaliif 14 geessee haftee malee hin jedhamtu waan ta'eef jechuudha. Kanaaf haftee malee gaafa hir'us mana tokkee mana 10 beekuu qabna jechuudha. Mana tokkee mana 10 keessa kan jiru haala kanaatiin achi 7 fi 3 tokko 2 godhee keenya isa booddee tokko 3 irra 7 tokko 7 irra 2 irra 7 tokko 3 irra 7 tokko 9 205 haala ittiin kaa'ee kunuunte jechuudha. 7 baay'isuu 3 21dha. 2 qabna. Kun addaan mataa ishee mataa eenyudha? Mana tokkee mana 10 irra keessa keewwanneera. 7 baay'isuu 7dha. 2 qabna 9 taate jechuudha. Meeqa taate? 92 taate jechuudha. Meeqatu 13 baay'isuu 7 92 hafteedhaan kan itti hirree baay'isnee argannedha jechuudha. Kanaaf ammas warreen kana keessatti 14 baay'isuu 7tiinidha jechuudha. 14 baay'isuu 7tiin gaafa jennu amma akkuma gararraatti ilaalle tokko tokko isheedhaan gaafa baay'isnu mana tokko mana 10 keenya jennee dirqamaa gochuu qabna. Baay'ifachuu qabna jechuudha. Inni fakkeenyaaf 7 baay'isuu kana jechuun 28dha. 28 jalqabni kana 28 kana maal goona? 28 barreeffanneetu 2 isarra keenya adda kanarra keenya jechuudha. 2 mataa isheerra gaafa dhufu gara kanaatti siquu qabdi jechuudha. 2 qabna. 7 baay'isuu
tokko torbadha. Torba immoo itti da'uun lama sagalii jechuudha. Kanaaf deebiin keenya 90 meeqa taati? 98 jechuudha. 98 argannaa jechuudha. Afur baay'isuu torba 98 nuu laata jechuudha. Akkasuma 13 baay'isuu shaniin gaafa nuu kennamus yoo inni shaniin nuu kenname 65 nuu taati. Akkuma sanaatiin innillee irraa qaba waan ta'eef jechuudha. 65dha. Garuu haa ta'uyyuu malee 3 baay'isuu 5 15 5 barreessinee tokko qabna tokko keenya addana qabna 5 baay'isuu tokko 5 tokko qabna 6 taate jechuudha. Kunis akkasuma afurii 4 baay'isuu 4 16 6 barreessineetu meeqa qabna? Tokko qabna. 6 barreessinee tokko qabna. 2 baay'isuu 4 baay'isuu 2 8dha. Tokko qabna 9 nuu taate jechuudha isheenis. Kanaaf deebiin keenya 96 jechuudha. Meeqa baay'isuutu 24 baay'isuu afurii keenyaatiin 96 nuu laata jechuudha. Inni kun immoo 12 ammas immoo meeqa baay'isannaa akkuma ammaa 2 baay'isuu 6 keenya 72 taate jechuudha. Deebiin keenya 72. Inni kunis akkuma kana 6 baay'isuu 2 12 2 barreessinee tokko qabna 6 6 tokko 7 jechuudha. Inni dhumarratti 27 keenya ammas baay'isuu 3tiinidha 81. Kanaatiin innis 3 baay'isuu kun 10dha. Tokko barreessinee 3 baay'isuu 7 21dha. Tokko barreessinee 2 qabna. 3 baay'isuu 2 6 6 2 qabna. 8 81 nu laata jechuudha. Haala kanaatiin irraa gadee baay'isnee lakkoofsa barbaadaa jiru yookiin lakkoofsa argachuu qabnu sana haala kanaatiin argachuu dandeenya jechuudha. Tooftaa irraa gadee baay'isuu hambifannaa qabanni fakkeenyaatiin gaaf keenya 71 baay'isuu 4 irraa gadee baay'isuudhaani tokko tokko isheetti maal laatera jechuudha. Tokko tokko isheetiif irraa gadee mana isheetti jechuudha. Fakkeenyaaf 4 baay'isuu tokko kunooti. 4 baay'isuu tokko 4 gatiin bakka tokko keessatti arganne 4 barreessina jechuudha. 4 barreeffanneera kunooti. Deebii keenya jechuudha. Asitti immoo 4 baay'isuu 7 28dha. 28 8 barreessinee 2 kaawwanna. Isa booddee meeqa ta'e 4 baay'isuu 7 28 gatii bakka 10 keessatti 8 barreessina 2 mana dhibbaa keessatti barreessina jechuudha. Haala kanaatiin 98 28 jechuun haala sanaatiin maal gochuu dandeenya jechuudha ibsuu dandeenya jechuudha. 95 baay'isuu 3 irraa gadee baay'isiidha ammasii isuma gararraatti hojjenne fakkeenyaatu sa'aatii kunillee 95 baay'isuu 3 5 baay'isuu 3 jechuun 15dha. 5 barreessinee tokko qabna. Mana 10 irraa kaawwanna 9 mataa ishee irra keewwanna. 3 baay'isuu 9 jechuun 27dha. 27 tokko qabna 28 jechuudha. Kun 285 nuu laata jechuudha deebiin keenya. Haala kanaatiin maal gochuu dandeenya jechuudha baay'isuu dandeenya jechuudha. Kun deebiimti jechuudha kanaafi isuma deebisnee gajjallaatti illee kan argannudha jechuudha. Fakkeenyuma hojjetamuu qabuudhaayyuu kaa'ame malee jechuudha. Kanaafi 285 jechuudha jalqabaa irratti illee kan argamu. Inni kan biraan 41 baay'isuu 5dha. Gubbaa illee ammas hojjennee dabarre keessa deebinee kan nuti hojjennudha jechuudha. Innis immoo 41 baay'isuu meeqaati? 5 gaafa baay'isnu 205 nuu laata jechuudha. Asittis 63 baay'isuu 2dha. 63 baay'isuu 2 gaafa jennu 126 nuu laata jechuudha. 126 keenyas immoo akkaataan itti fide tokko tokko ishee gaafa ilaallu 2 baay'isuu 3 kanatti qubee irra darbamee jira lakkoofsa jala galtee jirtu kuni 3 baay'isuu 2 6dha. 6 barreessite tokko qabna. 2 baay'isuu 6 12 irratti 2 4 2 baay'isuu 3 kuni 6dha. 6 barreessina. 2 baay'isuu kana 12 jechuudha. 126 keenya nulaatti jechuudha. Deebiin kana 126dha jechuudha. 126. Asittis akkasuma 89 sana 85 baay'isuu 9 jechuudha. 85 baay'isuu 9 gaafa jennu 765 nuu laata. Haala kanaatiin jechuudha. Isheen xumuraa 74 baay'isuu 8 keenyaan gaafa baay'ifannu
5 fi 92 nuu laata jechuudha. Haala kanaan tokko tokko ishee ilaallee jechuudha. Kanaaf tokko tokko ishee keessatti gaafa ilaallus haala kanaan irraa gadee baay'ifachuu dandeenya jechuudha. Inni kan biraanii haalota waliin baay'isuutiin argachuu dandeenyudha. Gareen kubbaa miilaadha kan inni kaa'ee jiru yookiin tokkoffaa irratti tokkoffaan gaddaa yaabadee jira. Gareen kubbaa miilaa tokko taphattoota tokko qaba. Garee 7 ijaaruu yoo barbaachise taphattoota meeqatu barbaachisaadha? 11 baay'isuu meeqaa jechuudha kuni? 11 baay'isuu 7 jechuudha. 11 si'a 7 baay'isuu qabna jechuudha. Jalqabni 11 waan ta'eef 11 baay'isuu 7 jechuun immoo 77 jechuudha. Kana nama amma kanaan barbaachisaa jiru. Saanduqni tokko saamunaa 24 qabata. Saanduqni tokko ishee 26 qabatti taanaani ammas meeqaan baay'isaa jechuudha 24 baay'isuu 6 keenyaa jenna. Wal qixa 24 keenya baay'isuu 6tiin 144 nuu laata jechuudha. 144 argata. Tolaan sa'aatii tokkotti qarshii 80 argata. 80 sa'aatii tokko keessatti 80 argata. Kana immoo sa'aatii 8 hojjetee qarshii meeqa argata? Yeroo meeqa baay'isuu qabna jechuudha? Yeroo 8 baay'isna jechuudha. 8 sa'aatii tokko ishee keessatti 80 argate taana 80 baay'isneerra. Kanaaf meeqa jechuudha? 80 baay'isuu 8tiin gaafa baay'ifannu 600 fi 640 nuu laata jechuudha. Haala kanaatiin tokko tokko ishee ilaalle lakkoofsa digiitii 3 lakkoofsa digiitii tokkoon baay'isuudha. Digiitii 3 qaba. Nuti immoo meeqaan baay'isna? Digiitii tokkotti finneetu baay'isnaani jechuudha. Taanee jiru. Kanas gaafa akkas goonu tokko ishee kanatti gaafa itti baay'isnu digiitii jalqaba jiru irratti fakkeenyaaf 131dha. 131 baay'isuu 2 jechuun 262 jechuudha. Kana deebii keenyatti yeroo barreessinu gachi laamaatti ishee barreessina 262 jechuudha. Sababni isaa immoo tokkoffaa irratti 131 keenyadha kan nuti baay'isnee jirru jechuudha. Kanaaf 162 mul'ata. Amma 221 baay'isuu 4 gaafa baay'isnu immoo meeqa nuu laata? 8 fi 84. 8 fi 84. Akkasuma ishee xumuraa kanallee yeroo ilaallu warreen kaan guutummaa isaa hojjechuurra 159 keenya baay'isuu 5tiin 792 nuu laata jechuudha. Haala kanaatiin tokko tokko isheellee hunda isaaniiyyuu ilaaluutii dandeenya jechuudha. Kanneen armaan gadii irraa gadi baay'isuun firii isaa kaa'idha. Inni kunis isuma kana deebisnee keenya jechuudha. Isuma kana jechuun 262 jechuudha. Inni kunis immoo tokko baay'isuu 3 baay'isuu tokko kana jechuun isa baansee waan ta'eef 3 baay'isuu 3 baay'isee waan ta'eef 300 fi 21 kan nuti maal goonu 300 fi 21 baay'isuu 3 keenyaan 900 fi 63 nuu laata jechuudha. 963 nuu laata jechuudha deebiin keenya. Tokko baay'isuu 3, 3 baay'isuu 1 3, 3 baay'isuu 2 6, 3 baay'isuu 3 9 jechuudha. Haala kanaatiin tokko tokko ishee 404 immoo meeqaan baay'isee jira? 404 baay'isuu 2tiinidha. 808 jechuudha. 808. Akkasuma 161 baay'isuu 5 gaafa ta'ullee akkasuma maal goona? 161 baay'isuu 5tiin 805 illee jechuudha. 805 nuu laata jechuudha. Tokko tokko warreen kaanis akkasumatti argachuu dandeenya waan ta'eef. Inni kan biraa fakkeenya 10ffaa irratti mana barumsaa tokko keessatti barattoota 113tu jiru. Tokkoon isaanii biqiltuu 3 dhaabuun waliigala biqiltuun meeqa dhaabanidha. Kanaaf maal goona kana jechuudha? 200 barattoota keenya baay'isuu biqiltuu dhaabbatee jechuudha. 213 baay'isuu meeqaati? Baay'isuu 3 jechuudha. Kanaaf 639 dhaabanii jechuudha.
tokko tokkoon isaanii maal meeqa dhaaban? Sadii waan dhaabanii fi tokko 231dha. Isa kana baay'isanii sadiidhaani 693 kan isaan dhaaban jechuudha. 693 meeqa isaaniitu tokko tokkoon barattoota keenyaa jechuudha. Kana dhaaban jechuudha. Sababni isaa immoo 213tu jiru. Tokkoon isaanii biqiltuu meeqa dhaaban? 3 dhaaban jechuudha. Kanaaf tooftaa kana fayyadamnee maal gochuu dandeenya jechuudha? Ilaaluu dandeenya jechuudha. Innis kunuuti 213 walqixa 2 baay'isuu 200 ida'uu 1 ida'uu 3 baay'isuu 1 ta'a jechuudha. Kanaaf isa sana diriirsine gaafa ilaalluudha jechuudha. Inni kun gaafa tokko ishee diriirsine. Isa booddee deebiin keenya gaafa kunuuti addanatti tokko ishee gaafa diriirsinu 639 godhee jira. Addanatti egaa 210 adda addaa jiru godhee jira. 213 ture. Kan ittiin baay'ifachuu qabnu deebiin keenya meeqa ta'a? 639 ta'uu qaba. Tokkoon isaanii meeqa dhaaban jechuudha. Addanatti kan isaan dhaaban sana ittiin baay'isaniira. Egaa ittiin baay'isnee booddee 13tiin baay'ata. Kanaaf keenya barreessinu 213 baay'isuu 3 walqixa ta'a 639 jechuudha. Kun kana nu ilaalla. Tokkoon isaaniis immoo kun diriiree waan jiru jechuudha. Fakkiinsa haala kanaatiin tokko isaanii diriirsinee argachuu waan dandeenyu jechuudha. Tokko isaanii gaafa diriirsinus haala salphaa fi haala wanni ta'e kun 3 baay'isuu 3 3 baay'isuu 30 3 baay'isuu 200 600 jechuudha. 600 ida'uu 30 630 ida'uu 9 639 laata jechuudha. Mana tokkee mana 10 isaaniitti immoo diriirsee kan nuti itti ilaalludha jechuudha. Haala kanaatiin haala salphaa fi firii ta'een jechuudha. Inni xumuraa probleemota jecha lakkoofsa hunda baay'isuu kan baay'ataan isaanii kuma hin caalleeti. Isaanis egaa nuti sa'aatii 7 keessatti fageenya deemee beekuuf sa'aatii tokkooti. Kanaaf konkolaataan fe'iisaa tokko sa'aatii tokkotti kiiloomeetira 65 yoo deeme sa'aatii 7 yoo deeme kiiloomeetira 65 kana baay'isuu meeqa jechuudha. Inni kunis baay'isuu 7 jechuudha. Kiiloomeetira 65 baay'isuu 7tiinidha. Gaafa kanaan baay'isnee jennu meeqa laata? 455 laata jechuudha. 455 kana argannaa jechuudha. Kiiloomeetira deemee yookiin baay'isuu sa'aatiitti fudhatee jechuudha. 65 kiiloomeetira inni deemedha. Sa'aatii 7 immoo deemuu qaba. 455 kanaafuu 455 kiiloomeetira deeme jechuudha. Fakkeenya kitaabni tokko fuula 220 qabaatu akkasii 8 fuula meeqa qabaatu 220 baay'isuu 8 960 qabaata jechuudha. Gilgalanii tokkoon isaa. Kitaabni tokkichisaa jechuudha. Haala kanaatiin tokko isaanii maal gochuu dandeenya? Ilaaluu dandeenya jechuudha. Fakkeenya ishee xumuraa kana hojjennee addaan baana jechuudha. Gatiin boba'aa liitira tokko qarshii 9. Meeqa dhee? Qarshii 9 jechuudha. Qarshii 9 baay'ifna yoo ta'e kan liitirii 15 meeqa ta'a jira? Tokko kana meeqa? 15 baay'ifna jechuudha. 9 si'a 15 baay'isnee liitirii keenyaanii jechuudha. Kanaaf liitirii keenyaan gaafa baay'ifannu 9 baay'isuun keenya 15dha. 135 nuuf laata jechuudha. Kitaabni tokko qarshii dhagaan immoo 235 bitama. Kitaabilee akkasii 4 kitaabileen 4 qarshii meeqaan bitamaadha. Kanaaf inni kun jalqabni keenya kitaabota binnu sana maal gochuu qabna jechuudha. Kitaabota binnu sana barreeffannaa jechuudha. Isa booddee kan hanga bitamuun baay'ifnaa jechuudha. Kanaaf 940 laata jechuudha. Kan ittiin bitamu meeqadha? 940 bitamaa jechuudha. Kitaabni amma sana. Doostaan tokko waraqaa 400 yoo qabaate doostaan akkasii 2 meeqadha? 400 baay'isuu 2ti jechuudha. 400 baay'isuu 2 gaafa jennu 800 argannaa jechuudha. Konkolaataan tokko al tokkotti bilookeettii ijaarsaa manaa 250 baay'isuu
sa'aatii afuriin baay'ifnaa jechuudha. 250 yeroo si'a afuriin baay'isnu 1,000 nuu laata jechuudha. Kanaaf haala kanaatiin maal gochuu dandeenya jechuudha? Piroobileemota kan furuu dandeenya jechuudha. Akka ammaatti kan waliin ilaalaa turre yoobsan miidiyaa YouTube chaanel laayik, sheer, sabskiraayib gochuu hin dagatinaa. Boqonnaa arfaffaan hanga walitti deebinutti galatoomaa ulfaadhaa.